yoo anaa fi atii fi isii fi innii fi inni walitti dhufne wal jabeessinaa deeroo walin miinu wal jabeessinaa tokko taana that's what I'm saying. Citaana nama muree fide kana citaa kanatti mul'ataame citaan kun habbaan tokko laafaadha akkana inni murama garuu yoon akkana qabe ni jabaata. حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوتو تخي جالتمو بغنا جيانا رفتن هدو تكان سن جالدا أرانتنا ونين جتشو فدو تكاجرا وان تكتنين يرو هدو أركو يرو هدو نرد الديبيتي جتشون مالف نمنخون أكنا جاون إسا برباچسي وانين جاء أولو تكان سيهمو بربادا Sankee saawoo maalinaan jette namoota gariitii jira fakkeenyaaf Hamza sheikh jabir haa ta'u ustaazee baluu haa ta'u ustaazee baluu haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u yoonii fi inni YouTube banatee YouTube irratti yaaboo YouTube kana subscribe nu godha like godha maarree godha jedhee maqaa tokkotu isaa bu'a. Maqaan isaa bu'u kun maqaa maali? Sheeytichi kun yookaan ustaadni kuni rabbii jecha dubbachuutti hin jiru rabbii jecha hin dubbatu taakka. Lal rabbii jecha hin dubbatu taakka maallaqa barbaada dubbataa lama bakka duraa san keessatti waan inni khata'eetu jira. Namni tokko rabbii jecha dubbachuu fi rabbii jecha dubbachuu dhabuu kan beeku anaa fi ati moo eenyu naa deebisi dhugaa keeti Allah kan keessa namaa beeku anaa fi ati osoo hin tahin yaa Allah dhugaa keeti Allah jechuudha. Tanaaf taraa duraa khaxaan inni seenu jiru yookaan mistake ni badiin inni seenaa jiru maali? Ustaadni kun yookaan sheeytichi kun rabbii jecha dubbachaa hin jiru sinja taakkatun badiidha keessa namaa beekuu jedhamti kan keessa namaa beeku immoo ammoo rabbii beek. Hayyee tan lammadaa waan na ajaa'ibsiifte maallaqa jecha dubbataa yaa YouTube kana hoggaa dhufte namni maallaqa irraa harkata maallaqaatu irraa seena YouTube irraa haa jennu mee maallaqaaf dubbate haa jennu yaa dubbate maallaqa harkachuuf dubbate garuu ammoo waan takkataniin si gaafadhutu jira. Sheeytichi kun yookaan ustaadni kun haala jireenya isaanii beeyta hin beeytu isa beeyta fuula isaa kan inni sittiin haasa'u beeyta maqaa isaa beeyta miti haala jireenya isaa hin beeytu. Namni kun yoo kan YouTube kanarraa waa harkatu tahe maallaqni inni YouTube irraa harkatu san isa gargaara taakka jii. Tan lammadaa sheeytichi ati gartee maallaqa jecha dubbateettu kuni sii jecha waa sii himuu jecha gattaa'ee kaameeraa fudhatee yeroo isaa gubee intarneeta baasee maallaqa baasee intarneeta bitatee viidiyoo tana waraabee idiit godhee gaggeessee upload si godha. Upload godhuunis maallaqa kafalu malee upload hin taatuufi beeka. Inni kun takkaa ati yaaddee fi anaa jecha waan akkanaa dalagu jira jettee takkaa guyya tokko yaa ustaaza yookaan yaa sheekha nuu jecha viidiyoo kana dalayda intarneeta kana baasta mee hoo waan kana wanni itti godhadhu hin jenneen sirraa illee barbaadu waan akkasii ustaadni jechuudha. Tanaafuu ati umaan kannituuf kakannuuf YouTube mee maali mee istii maaltu itti si geesse istii maaltu itti si geesse har'aa dalagatu istii maaltu itti si geesse tanaan jechuu fadha. Khaxaa lamaan kana obboleeyyan firraa hambifnu mee wanni lamaan tun nuun hin malle ammaas obboleessa kiyya obboleettii tiyya waan takka if duuba gaddeebi'i ilaali. Namoottan afaan Oromootiin dubbatan sheekan afaan Oromootiin dubbatan afaan Oromootiin namni dubbatu hundinuu YouTube kanarra waa xiqqeeshoo jaarraa 20 takkaffaa keessa jirra anaa fi ati beek. Jaarraa 20 takkaffaa kana keessatti dukkana keessatti kan deebine namoottan keenya yoo ol seenanii da'waa afaan Oromoo ja'an akka arkatan namoottan keenya yoo ol seenanii afaan Oromooti waan takka barreessan akka YouTube irraa arkatan taha namni YouTube ol seenuun namoota YouTube qabdan waniin jechuu fadhu asumaanuu
YouTube irraa hin gabaabbatina itti fufaa seenaa hojjedha. Maaliif akkana ja'a namni jedhu hin dhabamu. Afaan Oromoo aartiin afaan Oromoo hin jirtu YouTube keessa. Yoo YouTube keessa seentee afaan Oromootiin waa takka barreessite akka afaan Oromoo harkattu si taasisa takka jii mee afaan Oromootiin nama YouTube irratti nyaata afaan Oromootiin nyaata kan akkana godhan jiru ni harkata hin harkattu afaan Oromootiin hin harkattu bar namni akkasiitis as ba'uu qaba kan nyaata godhee uummata keenya barsiisus YouTube irratti as ba'uu qaba taakka namootan gartee waa hedduu jira gaa toopiika hedduu dhibboota meeqaatu jira hagana afaan Oromoo keessatti hin dalagamin warroowwan YouTubera ta'e yookaan YouTuber irratti ol bahee hoo amma mataa keessa dhoyne booda YouTube irraa nama dhabnu obboleeyyan mee ifumaa jennee wal guddifnu yaa obboleeyyan tanaafuu obboleettiitii obboleessa kiyya shaytichi kun rabbi jechaan dubbatu YouTube jecha dubbata keessa isaa qabeeku rabbi khalaqa kana firraa eeginsiin jechuu barbaada ammas qalbii walii akka hin cabsine YouTube irratti inni kun YouTube maallaqa jecha dubbata maarree jecha dubbatettanii qalbii walii kan cabsine hay bar YouTube kanarraa YouTube mamma gartee isin akkanatti sheekan keenya itti mataa keessan dhoytan kanarraa namni tokko jechuudha namni tokko kan wahuman taane koomadii gadhiisu akka baatitti $50 ol fudhatu ni beektaa $50 ol ati ammoo qalbii isaa teessee laaltee hofaltaa fi inni taphatee wahiis nyaatee wahiis gammadee waa meeqas godhee si galee maallaqa sodachaa jira namni koomadiyaan tokko yoo 50 fudhate shaytichi kee $100 takka fudhachuuf maali wanni histiitti si goosa irraa deebiin siin jaa khaxaana fakkaata akka yaada kiyyaatti hanga akkas jaanii nama tuquun khaxaana fakkaata tan lammadaa YouTuberoota Oromootti hoggaan as deebi'u viidiyoolee YouTubera Oromoo hoggaan seenee laalu namni isaan laalu nama 5,6 10,10 viidiyoo nama biraadis East Africa keessaa fakkeenyaaf warruma biyya hojii jiraannu keessa ama viidiyoo afaan biraatiin dalagamtu haalaallu viidiyoolee tanoo seentee laalte gadhiisee sa'aa takka nama 50 laala gadhiisee sa'aa takka nama 50 sa'aa lama nama 100 meeqa sii galee irra guddaan viidiyoo Oromoodhaa 1 year ago amata guutuu YouTube irra taa'ee nama 200 qofaan laala tuni ummanni keenya YouTube irraa fagaachuudha isaan ibsaa jechuun yaa Oromoo jaarraa 20 takka keessa jirra jaarraa 20 takka faa keessa jirra mee wal adammeessinu hay teknooloojii keessa haaseennu hay maal taatan asii yoo kun asii fuudhee waraana siddire kun asii fuudhee waraana siddire isaan guddatta hin guddatte jechuu bara hin guddattu amma obboleeyyan keenya hedduutu jira warra gartee biyya baqaa keessa jiru wallahi an dubbii tana seriously ta'eetiin irraa dubbadha abbaan fedhe ajibbu abbaan fedhe adeessu ijoollee teenya ta YouTuberaa warra gartee biyya baqaa keessa jira keessaafuu South Africa Cairo wallahi jechuun hedduutu jira ijoollee tana guddisuuf haa yaannu hay ijoollee tana achittiin gargaarru maallaqaan gargaaraan jirru viidiyoo isaanii haa laallu viidiyoo isaanii laallee haa guddifnu mee obboleeyyan ijoolleen tu waan achirraa nyaattu barbaaddi billaahi alaykum ijoolleen tu waan achirraa nyaattu barbaaddi yoonii fi lafaa kaanee isaan kana gartee mataa keessa dhoyne waan akkana godha mara kana maallaqan ergituuf adeero dhugaan siima achi ta'anii warri isaanii biyyatti miskiina ta'uu mala niin beeka warri isaanii biyyatti miskiina ta'uu mala jireenya warra keenyaa kanaan jijjiira je'ee biyyaa bahe si gabaa hay yoo deemtee like tuuxee fi subscribe tuuxeef maaltu sirraa bada viidiyoo biraatu seentee laalta ani dhugaan si hima YouTube qofarraa miti kaniin nyaadhu yoo maallaqa barbaadde YouTube qofaa mi kanaa kafaluan si galee waa hedduun naa kafala maallaqaan biyaansaan bakka sadiirraa maallaqni naa kafalama Hamzaan maallaqa barbaada asirraa dubbate jettee ifin dararin ijoollee biyya baqaa jirtu tana haa jajjabeessinuu
haa bira dhaabbannu ijoollee keeniyaa jirtu jira ijoollee kaayiroo jirtu jira isaan kana bira dhaabbannee idda viidiyoo jara afaan biraatiin ilaallee isaan guddifnu ijoollee teenya haa guddifnu way ijoollee teenya haa guddifnu idda viidiyoo afaan biraatiin ilaallu bar laaluun keenaf ne salaayitu YouTube laaluun keenaf ne bar senteeti gartee abbabeef kabbadee fi bal'ata afaan alaalu deemtamre isaanis laaliyan sin dhorgu garuu ammoo baleeyyan kee kana guddisi baqattoota biyya baqaa jiru kana keessa guddisi seen ilaali viidiyoo isaanii laayikii tuqiif biyaansi ijoolleen tuyyoo haalaan xiqqaatte dooraala kum takka kum lamarraa harkatte jireenya isaanii baqigge'aaf hanga jireenya baqaa kana keessa jiran sii galee ammallee laal fakkeenyaaf rakkoo takka takka kan yuutuubararraa agartuu jira yuutuubaroota keenya kana rakkoo takka takka harraa agartuu jira rakkoo san aboo kana maarree jettee diislaayik itti tuqu osoo hin ta'in gama duubaatiin dheeyxee habiibii waan kana osoo nuu tolchite laal bara akhlaaqa feetii bar dubbiin akhlaaqa feetii bar habiibii waan kana osoo nuu tolchite kam osoo bakka kana nuu sirreessite kam aartii guddisu jirta aartii tan osoo karaa kanaan guddiftee kam amma fakkeenyaaf ani gama aartii guddisuu keessatti inni ustaaza maarreedha waan kana waan rabbii qofa oofa Ustaz Hamza waan rabbii qofa oofa gartee waan biraa keessatti nun gargaaru jettee yaadin adeero gama biraatiin dhuftee ona gaafatte harka bal'aan sii qaba habiibii dhiiga kiyya harka bal'aan sii qaba waan ati feete ji'a teekinooloojiirraa ji'a barbaaddeerraa am ready ani qophiidha si bira dhaabbachuudhaaf maaliif fadhani beektaa bakka tanatti waan takka taniin fadhuutu jira wanni ni fadhu maali yoonaan jette akkamitti haga ammaan tana afaan oromoodha teekinooloojii keessaa dhabama waan jedhutu na keessa jira tana akkas keessa jirtu na keessaas jirti mee Google Translate seeni Google Translate kana keessaa afaan oromoon harkattu maaliif hin harkanne tuni gabbuinsa kiyyaa fi keeti adeero hay afaan oromoo maaliif Google keessan seen afaan oromoo inni Google keessan seenneef anaa fi ati dhufee wal mari'atini anaa fi ati yoo dhufnee wal mari'annee aboo afaan kana kami Google keessaniin akkami warra maarree gaafannee oo waliin jennu taate afaan oromoo Google keessa naquun easy laafaadha si galee afaan oromoo Google keessa naquun laafaadha walaakin wanni nurraa barbaachisaa wanni nu barbaachisaa wanni dirqama yeroo tana keessatti anaa fi ati barbaachisaa maali tokkummaadha adeero tokkummaa wal nyaachuu osoo hin ta'in tokkummaa walitti dhufnee wal mari'achuun dirqama taha jechuun si galee asumaanuu wanni niin siidhaamuu barbaadu yeroo hunda jechuun yeroo hunda hoggaa dalaydu goolii qabaachuu qabda jechuun goolii hoggaan ji'u hadafa maal akkamigaa kaayyoo qabaachuu qabda YouTube kana maallaqa qofarraa faxaruuf osoo hin ta'in gam tokkoon aartii afaan oromootiin guddisaa jira waan jedhu takka if keessatti qabaachuu qabda hay barboo afaan ofii guddisuun haraamii miti bar afaan ofii jajjabeessuun haraamii miti bar karaadha wallaalle malee karaatti guddifnu amma namootan yuutuubaroonni haareenii jechuudha view yookaanuu waan adda addaa takka dafanii saamuuf jecha waan takka osoo nama duran qabanne diraamaa dalagi diraamaa hoggaa dalaydu kana diraamaa namni kee gorsarraa fudhatu ka gartee ittillee booharuu ka gorsarraa fudhatan ka itti booharanii keessa sharmuuxummaa baran no siifin hima ka itti booharanii keessa sharmuuxummaa baran fakkeenyaaf amma YouTube keessa seente yoonii fi waan baalagummaa barbaadeen harkattu yoo lafaa kaatee viidiyoo baalagummaa takka YouTube irra share goote hoggusma blocks godhan hoggusma YouTube irraa sidhamamsisan maaliif fakkeenyaaf amma uummanni faranjiidha qullaa yaa'uu kana ati biyya teetitti ummata gartee kavara godhatee yookaan shaffanatee yaa'uutu jira guddina keetii fi haala jireenya keetii keessatti warra gartee mataa shaffanatee qaama si shaffanatee deemtu agarte nuti wanni kun akka aadattis ni qabna namni shaffanatee deemu taakka ji amantiin teenya asitti nu ajajji lama ji keessattis ni guddanne sadi ji fakkeenyaaf biyya faranjiin dhufte yaa jennu akkanan laalte uy way Allah awotun qulla deemte a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim
qulla deemti garuu maaliif qullaa deemti aadaa isiin keessa guddatte laale aadaa intaloon tun keessa guddatte faranjittiin tun laale abbaa guddaaleen isii akkam turan ayya guddooleen isii akkam turan amantiin isaanii ta'u akkami waan kana laaluu qabda kompeer gootee jara kana qiyaastee haala akka isaanitti likki jiranii akka keenyatti yoo as deebine malee jettee laaluu qabda akka isaanitti yoo kan laallu ta'e fakkeenyaaf yuutuub irratti waan baalagummaa gadhiisuun dhoorkaadha nu birattis dhoorkaa sii galee yoo haatee viidiyoo baalagummaa takka yuutuub irra gadhiifte hoggaasuma yuutuub irraa bulooksi godhanii si dhabamsiisan wanni niin jechuu fadhe khulaasatan dhumumatti obboleessa kiyya ka aartiin guddiseettu ka aartiin jabeesseettu hoggaa dalaydu waan ummanni kiyya ummanni keenya ta'aan ballaan keenya kuni waa irraa fudhatu takka godhuu qabdu fakkeenyaaf YouTube kana keessa daa'ima ijoolleetu jira namootan ganaa sammuun isaanii jabaatiniitu jira waan ati gootu kana bakka jechuun akkuma tokko fudhatanii isaan keessa qarratsamaa deema tanaafuu waan gaarii koomadiis taatu gaarii keessatti haa qarratsnu waan kijibarraa nama fageessaa koomadii faa ta kijibarraa nama fageessaa takka ta kijibar nama dhiisaa osoo hin ta'in koomadii gartee dhiiraa fi dhalaa wal dhungachuu hin qabne wal cinaa dhiiraa fi dhalaa wajji dalagaa walaakin ammoo wal dhungachuu fi walitti dhiyaachuu fi waliin mammaramuu fi saspensii fi roomaantik tana meerraa walaa mareennu aartiin islaamaatii fi aartiin oromoo hin tuqamne adeeroo aartiin oromoo hin tuqamne dhugaa rabbiitiin siima aartiin oromoo hin tuqamne ganaa miikaan irraan banamne wallaahi mee fakkeenyaaf amma yuutuub keessa ijoollee daa'ima biyya faranjii namni jiru ni beeka viidiyoolee isaan laalanii jira baabaa finger raadiyoo hiraayam how to you do jaanii viidiyoolee laalanii jira viidiyoo tana seeneetiin laale afaan oromootiin jirti afaan oromootiin hin jirtu afaan somaaleetiin jirti afaan amaaraatiin jirti afaan tigreetiin jirti afaan hedduun jirti walaakin afaan oromootiin hin jirtu tun maali yuutuuba keessaa dhabamuu keenya nu garsiifti taakka jii hedduu ati wanni takka ta'a oromoon hin dalagin alaa kulli haal ati nama caalaa beekuu malta ani gartee hagumanan mul'ateen si himaa jira tanaafuu aartii oromoo ka guddisu anaa fi ati keessaafuu yuutuubaroonni oromoodha ka islaamaa mee maal dalayna yoo jettan waan dhibba takka taganaa dalagamuuf teessu ta hin dalagamin hedduutu jira ani amma fakkeenyaaf namni YouTube qofa Hamza sheikh jabir YouTube irraa maallaqa nyaata maarree YouTube qofa madeeroon Facebook irraa isiniin fudhadha sii galee Facebook quban qabdu ati Facebook fakkeenyaaf dhagahuu malta maallaqa irraa nyaatanii dhagahuu malta yaaniin beeka garuu immoo yoga kanaas akkana goone jenne ogaa Facebook irra dubbannus Allah inni kun Facebook irratti maallaqa acha dubbate Allah inni kun maarreecha maallaqa acha dubbate Allah inni kun maallayni adeeroo والله يعني أرونو أن نبيه خوانين جو تنافو بليان كتا خانا نيغرتني كتا أنا نما مريفي دي خانا كتا خانا تيف ملتامي كتا نكون هبان تقلاف هذا أكنا نمرم غرو يون أكنا كابي نجابات تنافو يو أنا فيتي في إسي في إنني في إني ولد دفنه والجبيسنا ديرو والمين والجبيسنا توكوتانا that's what I'm saying توكوتانا والجبيسنا والخافنا والمريا تشوك ابنا ديرو اتشي في اسي في اتشين فكينيا فما نمني توكو بالا غاري تكني بيتامي فردا غاريغا دوبتي داني ديم يو فردا توكو غمستي داني توكو غمنتي دان غاريغا بيتين غودي ادفا اسمالي ولتين فيدو تنافو ارتي قدسوداف gam tokko fuula tokko garagaluu qabna si galee kana wanin nan jechuu barbaade obboleeyyan warri gartee yuutubaroonni gurguddaanis yuutubaroota xixiqqaa lafaa ol haa kaafnu keessaafuu please warra biyya baqaa keessa jiru kana ol haa kaafnu warra kaayiroo jiru warra keeniyaa jiru warra gartee South Africa jiru xixiqqaa lafaa ol ka'u ol haa kaafnu harka haa qabnu billaahi alaykum yuutubaroota oromootiin beeka خواهن دا فانا ماراتين قديس مالي فانا ماراتين قديس هنجرو نمني ورمو دا سي في اللالو نمني ورمو سي قالي يوتيوب جلن ديمن فيسبوك الرادو كي ولي خاصو مالي
tanaan siidaa muu dhufe boodarratti wani ni jechuu fadhe ammallee badii takkaatu jira. Badii takkittii tana gaa taniin reefu ideessanii osoo hin ta'in jechuun ani dila kana taa'ee maarree godhee kanatti haasee osoo laayikiin tuqin bira kutuunis mistee kana fakkaata. Lala jook qalliin godhu jira. Yoo si tole viidiyoo kana laayikii godhi yookaan ammoo gartee tuqii bira kutu jechuu barbaadeeti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi jechaan isin jaalladha.